Manni gubachada qabeenyi dura gubachada jira ilmaan oromoodha kan guutuu addunyaa jirtan biyya keessaa fi biyya ala jirtan waan dandeessan hundaan akka cinaa dhaabbattan yoo xiqqaatte akka sagalee taataniifin yaaminsa obbolummaadha isinii godhuu barbaada. Ulamaa'in oromoodha, hayyoottan oromoodha, manguddoon oromoodha bakka jirtan hunda walloon wallo ta'uudhaaf dhumaadhaan jirtu oromoo ta'uudhaaf ajjeefamaadhaa jiran. Oromoo ta'uudhaaf gubachaadhaa jiran. Oromoo ta'uudhaaf saamaa jiran. Arra reefa isaanii bakkatti wal'aan dhabeeta rakkoomtu jiranii waan kana hubachuudhaan guutuu addunyaa irra jirru akka cinaa dhaabbannoon yaaminsa obbolummaa irra deebi'ee godha. Tubadhaa yeroo kidoodha. Lolli kun isiniif deema. Oromoodhaatu abbaa farqaa ta'ee biyya bulchaa jira. Oromoo firraa jiisuu qabnaadhaa fi lolli kun dhuguma namaa miti sun. Namni fayyaa qabu namni akka namaa saayikolojiin isaa yoo nagaa qabaate yoo gartee ani gaa waa nyaachisanii waraana sun fayyaa dhorkanii waraana maraataa bobbaasanii deemu. Waraanni nagaa qabu kan saayinsii waraanaatiin akka mootummaatti leenjii shiftaanuu shiftaan dhiisi shiftaa ka saayinsii waraana shiftaan morma namaa mureen fannisu. Lafee boollaa qotee baaseen gubu. Ilma namaati waan ta'eef laal diinummaan akka jiru ta'e namoomaatu namatti dhaga'a. Maal agarramma finxaaleeyyii namaaraatuun namoomallee akka hin qabne agarra jechuudha. Kana qofaa miti qaama saalaa namaa ciru harma muraa kalee san dhugaa ta'uu nu agarsiisaa jechuudha. Seenaan waan kalee wal fakkaatu. Nama du'aa cicciru namni du'e maaliif ciruun barbaachisa? Diinna kanaatu walloo irratti lola labsa. Ammas lolli kaleessa waggaa dabree bara soomanaa lolaa fi har'a lollu sommaati. Walloo irratti kan lolamaa jiru. Walloo wasan qulqulluudhaa asee galee kalee har'a immoo bakka hundaan eegale. Uummata bakka hundaa itti banan istiraateejii jijjiiranii maal godhuuf waan wallaggatti taane kafalachuu qabna waan san ta'aa ture viidiyoon bakka san ture. Waan wallaggatti ture walloo irratti isin goona mata mura sanii beekatu. Itti suuquudhaaf. Danda'amuu fi danda'amuu dhabuu waan biraati. Waan achi goone sana asitti ni goonaan. Isa san lammaffaa walloo biyya jaamtu keessaa guyyaa lama keessatti Oromoon bahuu qabaadha. Biyya finxaaleeyyii kan afaan isaanii dubbatu kan sabni isaanii irra jiraatu ta'uu qabaadha. Inni kun qaama federaalaa irraa hanga naannichaatti qaama qindaa'eetu keessa jira. Daani'el Faadhaan hoogganama gaa. Beekuwatti laatu qabna. Biraanuu Faadhaan hoogganama. Isa hubachuun gaarii. Mootummaan naannoo Amaaraa naannoo Somaalee dhaqee maala walii galtee godhe. Uummata kana biizinar achi lolabanii dhaabee. Mootummaan naannoo Oromiyaa maal dhaqee achi dhaqu maal godhe. Harka qabaachuu keessa. Mootummaan naannoo Oromiyaa osoo uummanni kun beelaa jiru kan achi dhumaa jiru maaliif beesee maallaqa naannoo Amaaraatiif fannaa ture. Fannoo hidhachiisaa ture waliin ta'anii. Fannoon sun tajijjiga deemuu qabdi haleessa jawwaan taate. Fannoon Itoophiyaa hidhachiisee jechuudha mala. Maqaa mootummaa naannichaa haa qabdu malee. Isa kanas laaluun gaarii. Saniif wanni amma uummata keenya dhawaa jiru sirriitti hubachuun gaarii. Mootummaanis dantaa keessaa qaba. Fedhii waan kana godhuus keessaa qaba. Hiliin kana beekuu qabna. Amma uummanni keenya fedhii mootummaatiin dhumuun qabu dandamachiisutu nurra jiraatan. Bakka kanarratti deebinee gara sochii waa argamsiifnee uummata keenya lubbuun jiraachisuu irratti socho'uutu nurra jira. Filmaatan qabu jirratti filmaatan qabu. Kun filmaata biraan qabu. Kanumaan dhiifama jaal diriirsaatti hoo. Ulfaadhu gurbaa biyya qalbeessa galatoomii fayyaa saddaa tuuttoo hundi keessanuu baga nagaan jiraattan warri gubbara jirtanii fi warri jala jirtanis baga nagaa taatanii nagayni jiru gaasilaa afaanumaaf jenna afaanii nagayni rabbii jechumaaf jenna rabbii nagamti haa ta'u jira keenya waan takka beekuu qabna waan takkarra walii galuu qabna natti fakkaatan
yaaddu jetti wanni irratti walii gallu biyyi sun biyya Itoophiyaati. Itoophiyaa jedhamti gaama akka addunyaarra beeknutti Itoophiyaa jedhamti. Alaabaan isiidhaa alaabaa limuxii keessatti urjiin jirtu isiin suni as New York dhaabbachuu jirti. Tuun Jeneevaa jirti, tuun Naayiroobiidha jirti. Biyya jedhamteeti United Nation keessatti tarree biyyoota addunyaa keessa jirti. Akka gaarii qalbeeffadhaa. Biyyi tuni mootummaadha qabdi. Jaalannus jibbinus biyya mootummaa qabdu. Biyya mootummaa akkam qabdu? Biyya mootummaa humna qabu qabdu. Biyya waraana raayyaa ittisa biyyaa federaala qabdu. Biyya diroonii qabdu. Biyya jeetii, biyya xayyaara qabdu. Biyya qaruutee, biyya sekuritii qabdu. Biyya caasaa mootummaa gubbarraa hanga gadii qabdu jechuudha. Jaalannus jibbinus kanatu biyya san keessa jira. Uummattoonni Itoophiyaa kan biyya san keessa bifa federaalizimii amma lafarra jiru kanaan wajji jiraachaa jiru caasaa mootummaa san jalatti heera mootummaa biyya saniitiin masakamee jiraachaa jira. Amma gaamaatu jira bakka kanatti. Mootummaa naannoo Amaaraa eenyuutu bulchaa jira? Beekamaadha. Mootummaa federaalaa Abiyyi Ahmad bulcha. Mootummaa naannoo Somaalee eenyu bulcha? Federaala Abiyyi Ahmad bulcha. Mootummaa Benishaangul mootummaa biyya fedheewu naannoo fedheewu kan biyya san keessa jiru hunda caasaan Finfinneerraa kaatee haga gaditti haga araddatti diriirteeti mootummaa humna qabuu jiraa jechuudha. Mootummaan kun humna qabu jechuuf sekuritiin qabu jechuudhaaf mootummaa waraana hagas ga'u Tigraay irra bobbaasee lola addunyaarratti nama ajaa'ibsiisu nama 1,600 ol biyya san keessa dhufu. Siigalee mootummaa dirooniidhaan deemee bakka fedhetti nama dha'uu danda'u. Mootummaa akkasitti biyya san keessa jira. Mootummaa kana jalatti alaabaa takka jalatti ummannummaan an biyya kana keessatti allammii biyya kanaatiif hin jiru. Hogguunii fi akka waan sekuritii mootummaa waan kana quban qabneef akka waan mootummaan humna isaatii ol ta'ee to'achuu dadhabee akka gartee waan warrummaan gaala tiifatu yookaan warri re'ee tiifatu wayii tokko wallahaa jiru wayii. Maal isin fakkaata tokkoffaa? Ani dhugaanatti hin fakkaatu. Waa lamarraa dubbanna. Yaa isin facaase ilaala. Taabtaa godhaan jirtanii isin facaase jechuudha. Taabtaa godhaan yoo takka. Namni haasoo taa'ee dhageeffata. Taabtaa irraanfatee. Tiktokii yoo taabtaa hin goone nama facaase jedhanii. Taabtaa godhaa. Taabtaa godhaa. Kuma dhibbaan gaame. Kuma dhibbaan kaa iddoo fayyada. Hanga kuma dhibba lama sadii takka adeemu. Nama dhibba lamaa fi waatu jiru. Asirratti bilbilaan sadii nu facaase taabtaa godhani. Taabtaa godhe. Nu facaase laal bakka takkaan facaase. Koppilinkii hedduu nu fayyada. Koppilinkii namni hundi nama 15 godha 15. Yaa. Namni tokko nama 15. Awwata akka waan dubbatu. Blookiin godhaa jechuudha. Nama namtu riisis blookiin godha. Taabtaa godha taabtaa nu gargaara taabtaa. Arraba dhayyoo. Abu Muhammad kana bar namni akkana waa boo'icha barreessu kun. Blookiin godhe hin jira. Sorry. Ni jira taa'u jira. Inni taate waata kalli godhu danda'u. Waata godhu danda'u. Osoo taa'ee kana woote blook ta'e jira. Yoo gabbee deemuu hin danda'u. Daaba warra Taabtaabii koppiliin godhaa jira keenya fayyadaa. Mee koppiliin godhaan jirtan tokkollee keessatti koppiliin godhaan jirtan taabtaa godhu jirtan garuu koppiliin killee godhaa akkuma taabtaa gootan.
goda kobbinki itti diba nama kudashan nu goda nama kudashan ay dumatu goda awyaw jarri nama kudashan jarri wanta lunju mali hasonya nama kudashan nu gonan sokon nuka kudashan namni dibbile man kon kudashan nu gonan nuf guddat tutto si ave indage su tutto si binjira dagan jirfa boda do fayi jolle wol Assalamu alaikum. akumarre yo de se qabatan Akkam jirtan nagaa jolle wollo naga galata rabbi ayye tu fi dir samutu Tole, galatooma. Yaanni nama harkaa badaa. Anyway, bakka irraa dhaabbattillee deemuu baadhu. Laal, waa lama amma wanni godhuu qabnu tokkoffaa rakkootu dhufe ammaan tana. Rakkoo dhufte tanaaf wanni hatattamaa uummata kana maal barbaachisaa isa jirsanii kanuma amma jenne sanii jechuudha. Waan nyaatas haa ta'uu, firii sanii isaan jansanis haa ta'uu kana godhuudha harka tokkoon. Harka tokkoon ammoo maal godhuu qabna kajuu maddi rakkoo kanaa eessarraa dhufee kajuu yoo barbaannee qorannee xiinxallee dhugumatti hallaallee agarru taate mootummaan akkuma amma reefu qalbeessaan jee telefoona tokkoon bilbilee rakkoo kana dhaabsisuu ni danda'a. Tokko dhaabsisuu fedhani qabaa fedhan qabu mootummaan. Erga fedhan qabaanne eenyutu waan kana godhu jiraa'u yoo kajennu taate abbummaan badiituu mootummaa ta'uu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Angadin naqaa isin guuraa jechuudha. Angadin naqaa isin guuraa. Dalagaadha beekaa nama kana biizii godhuu. Amma barnootummaanuu biizii taane bara sirratti bara. Warra biyya keessaa qofaa miti bara. Warra biyya alallee biizii nu godhaa jiranii jechuudha. Dalagaan hubaasan waan barbaadameetu waan kanaa jechuudha. Waan amma wal godhu jirru kana jechuudha. Wani nu godhu jirru kuni waan barbaadame sababa isaan waan gannaqanii nuti waan lafaa guurru san jechuudha. Isaan gannaqanii nuti lafaa guuruu dalagaa walii baasuu baanan san jechuudha. Warra keenya dura akkana jaanu nuti warra baadiyyaati namni dalagaa hin qabne maalii gannaqee guuraa jan firii gannaqee guuraa jan. Xaafii gannaqee guuraa jan. Xaafii gannaqee guuraa jan. Kana jechuun barsee haasaa bar tooftaadhaa bar. Nama kana dalagaa itti godhu biizii godhuudhaafi achi waa gannaqanii ati guurisiin jan. Isaan gannaqanii ati ni guurta. Ka gannaqu isaan immoo ammoo mootummaalleen isaanii beekadha. Si galee namni seera kabachisiisuu qabu ka seera kabachisiisuuf dirqama qabu kan nagaya mootummaa eeguudhaaf dirqama qabu. Bar caffeen biyya bulchaa hin jiru bar an biyya bulchaa hin jiru bar warra biyya bulchuu jira. Warri biyya bulchu sun dirqama nagaya uummataa ka eeguu qabu poolisiidha malee anaa fi sii fi eenyullee miti jechuudha. Amma gaa warri sun fedhii hin qabanii ni arganii akka nama hin garreetin mallee. Wanni kana godhanii fi maallaqni fandaraayizingiidhaan deemu kun laala. Sekuritiin mootummaadhaan nu keessa jirti amma jala jirti. Nama 200 keessa jira as keessa sekuritii mootummaa jira. Main pointii markatte. Sekuritii mootummaa keessa jira. Maallaqa guuramu kana hunda jala deeman. Dhaggeeffadhaa. Hagamtu guuramee guyyaa ergamullee quba qaban. Eenyutu akka ergamullee quba qaban jara keenya. Dhaggeeffadhaa. Hogguu maallaqni kun ergamellee yoo maallaqni karaa hin taane ergame ni qabamaa karma seeratiin ergaa maal jedhanii achikkis waan isaan quba qabantu ta'a jechuudha. Si galee maallaqni nuti asii guurrus mootummaa harka dhaqa. Jaalakkus jaalachuu baattus. Si galee harka qabatanii akka shiftatti harkaan fudhatin malee quba qaban maallaqa. Waan bitamus haa ta'u wanni godhamus haa ta'u deemamee gariin inumaa deemee kaabinumatti geessan jechuudha. Kaadiree fi kaabinee ganda keessa dhaqee. Mootummaa gurguraa moo? Haafii isaanumaan fudhatamu mootummaa fudhatamu. Waan ajaa'ibaati bar. Waan ajaa'ibaati bar. Dhaqeeti kaadiree harka seena. Kaabinee harka seena. Kaabineen tun kuntaala 100 ta'us 500 ta'us fuuteetuma gadi yaatee kaanis hirattee kaanis nyaattee kaanis hanga tokko waa gaggarsiiftee galatoomaas hin jetti. Xalaafallee si barreessa yoo fedhan galatoomaas hin jedhin. Waa rakkannee yaa jiran. Amma nuti ummanni kun uummata Itoophiyaatiif hin jee. Uummata Itoophiyaa kayoo ati laga tokko gama baate dhiigni ganna qabu. Kayoo lagni gamni gamana bee dhiigni ganna qabu. Biyya biraa federaalizimiin biyya biraa mattaawaqaa agarsiiftatuma deemta. Nuti amma Ameerikaadha. Biyyi tun biyya federaalizimiin bultu. Mattaawaqaan isteeta 50 keessa deeman. Namnummaan si gaafatu hin jiru.
because we are citizen lammii biyya kanaati nuti waan gati waan balleessinitti poolisni reetti gaafa cabaasin hin jiru haya duuba nutiin kun biyya adda addaa nu godhanii nukis Oromiyaa taanee kunis biyya Tigraay biyya Amaaraa ta'ee addunyaan nu beektee ifirraa walloor kanuun hin jennu sigale biyya takka nuun jedhan alaaban teessan takka nuun jedhan sigale federaalizimiin bullaa heerri keessan tokko nuun jedhan mootummaan heera kabachiisuu hin danda'in sigale hogguu asii nuti rakkoon takka cinaaksanii dhuftee kana cuqqaalle walloo nu banan ammas hogguu ammas torbaan tokko walli toloriine ammas baalee tuqunne ammas sigale mee tooftuma kana wooma isaan nu godhu jiran kana laala amma gaa xiyyeeffannaan keenya guddaanii attenshinni ummata keenya mootummaa irratti dhiibbaa godhuun furmaataa jeennatti mul'atan sigale harka tokkoon jara kana gargaarullee namni balaa kana hunda fidaa jiru mootummaadha ka seera neessifne ka biyya sanin bulchaju mootummaadha sigale bisa rakkoo maalti fakkaatte dhugaadha security mootummaadhaa dhibbaa dhibbatti akka keessaa qabdi garuu waa'ee uummata walloo kun xiqqoo waan adda godhaa jira Opidoon duraan jarjarteeti fannoo tana mootummaadhaa ijaare abiyyi ijaare fannoo tana abiyyitu ijaare fannoo dhaadateeni fannoon tiisee Itoophiyaadhaati tiisee lammii Itoophiyaa jee hidhachiisa amma jarri fannoodhaa kuni jaan tokko mootummaa naannoo Amaaraatti hojii jiraawee jaan tokko fincileetti kophaa mootummaa naannoo Amaaraa jira aja mootummaa naannoo Amaaraa illee fudhachaa warra jiree jira lamada politikaan amata shanan janka deemaadhaa ture Oromoodhaa fi Amaara iddoo jibbaa kaayee Amaarri fannoon kun kan ijaaramte jibbaa Oromoo irra ijaaramte jibbaa Oromoo belleessuu Oromoo dhabsiisuu keessatti Oromoo walloo tana akkamitti nu keessatti godina addaa Oromiyaa tarii jiraatanii Oromiyaa keessaa godinni addaa Amaaraan jiraanne akkamitti naannoo Amaaraa keessatti godina addaa Oromiyaa jedhamanii jiraniiti uummata walloo kana belleessuudhaa fi duulli cimaan amata afran eegamee dhufe kana addincin jarri kun ammaas wanni irra ijaaraman sabboonummaan Amaarri irratti leenjifamee dhachaadhaa jiru sabboonummaa Oromoo belleessanii Amaara mootumsuudhaati waan kana hin dagatinaa so waan kana mootummaan federaalaatii fi tanaannoo Oromeellee dubbiin laal dhuufuudhaatu albaayette abiyyis dhuufuudhaatu albaayette akkana seene akka taate fakkaan warri mootummaa naannoo Oromeelleen akkana taatii ittiin fakkaan jarri fannoo kun humna baasee goo baaseeti naannoo Oromiyaa hunda seenee akka fedhetti baadhaa jira nama tarraa muree waan san mootummaan naannoo Oromiyaa gabachuudhaa qabdi natti fakkaattu humnatti qabdi natti fakkaattu arra wanni itti dhugaadha mootummaa dhiibbaa godhu qabnaatin jette dhugaadha maqaadhaaf mootummaan federaalaa Abiyyi bulchu jira jamaa Abiyyi garuu kan bulchu jiru dhugaadhaan magaalaa Finfinneetti malee magaalaa Finfinneetti ala bulchu jiru tan dhugaa walitti baajala muraadha Abiyyi magaalaa Finfinnee akka gaarii bulchu jira magaalaa Finfinneedhaatii ala magaalota Oromiyaatis kaabinumaa tokko fedhe bulchu jira malee Abiyyi bulchaadhaan jiru mootummaa naannoo Amaaraa Abiyyi bulchaadhaan jiru mootummaa naannoo Tigraay Abiyyi bulchaadhaan jiru Beenishaangul Abiyyi bulchaadhaan jiru namni akka fedhetti bulchaadhaan jira